Biddeenyaa tokko armeenii si gaafa. Isti ijoollee kee nagaa gaafa. Nagaa sirii baadoo ijoo akkam jirtu nagaa keessan har'a baadiyyaan jira dhadhaa dibattee niitu ani taa'u. Namni immoo keessummaa natti dhufeetu akkuma jiru niitumaan dubbati biddeenaa kenni naan hin jedhu isheete namni dhufe. Maali? Kakuu koo nyaadhu kaa'u biddeen hoo biddeen nyaadhu. Deemaa ma dhuftee biddeenaa kenni jette. Maal jechuudha natti maal yaaddee dhufte biddeenaa kenni jechuun qaxxeettee dhufte anatu nyaadhu dheessi kadhata malee onaan beela'eera bakka dubbachuu hin danda'u naan jette. Maal jechuun ijoollee ilaalaa kaa Finfinnee keessaa nama beeku shuman qaba. Firaan qabus shumadha beektu. Nama biraan qabu. Mana meeqan darbee dhufe seetan. Jalqabni fakkeenyaaf kondineemiin keenya meeqadha. Afuran darbee dhufe. As immoo garan qabu ishiin dhumarra jirti iyyuu hundoo. Kana hundumaa warra darbee dhufe yaa nama qaban bira dhaqanii tolan beela'ee jedhu miti ree. Manaa nyaachuun dadhabee kana dhukkubee jiru beektu. Nyaata na jibbisiisee jennaan qoomee mana fayyootii yoo na nyaachisee fayyoo nyaatu manatti kennimee lubbuun natti deebite jedhee dhufeen siniin jedha. Yaa waxiin jaasi. Ay gaariidha. Waxii dinnicha namni jaalatan yoo jiraatte jechuudha. Dinnichi basigaa jedhamte warra kan. Kanaafiyyuu. Harree soomi beektu kanaan malee siraa rakkoon. Achiiti immoo koomantii tokko na jalatti dhuftee tokko koomantii gootee turte. Dhugaa rabbii rimuuviin godhe. Waay. Maaliif rimuuvii goote? Waa asiin afaan hin beekta ta'e biddeenni aan keenyadha malee jaraaf namni kenna hin jiru. Garuu rimuuvii godhee rakkoo amantii kee. Anis arrabni mana koo keessa hin taa'u. Ani eenyuyyuu an ta'e rimuuviin godha. An fayyoo koo nyaata fitfitii naa fidde jalatti isin qiixxaa malee biddeen hin beektanitti inni maal immoo qiixxumayyuu jaan argee beeku. Eessaa butteeshi? Ani hin beeku afaan Warra peestaalii baatanii deemanii laa. Hin beekan. Warra peestaalii fooxaa uffatandee yaa isaan qixxaa malee duratti uumaatti beeku miti. Ani immoo dhaladheetuma san kiyya saaqqadhee biddeenuma toshamuun argee jakooti. Utuma ta'eyyuu Oromoon qixxaa miti kan beeku caccabsaa beeka. Cumboo beeka. Qixxaa isatti beekna nu qixxaan sirumti isaa afaan Oromoo natti hin fakkaatu qixxaan immoo Amaariffadha. Mee Amaariffaan qixxaan maali? Qixxaan qixxuma afaan Oromootiin hin qabu. Afaan Oromootiin garuu maal godhu seetan mana warri keenya akkamitti hojjetu seetanii qallisaniiti akkasitti akka wannooti maal jedhama bixeexasama waan akkasii shawaa keessatti baay'ee beekamaadha. Kukkutanii gizee gadaafaa wannootti buqqeetti naqanii dhangaa jedhama. Akkuma qorii kanadha malee nuyi caccabsaa isa dhadhaanuu keessa coroo akkasitti nama yaa'u jedhamu. Kun akkatti dhadhaa akka dibattu dhadhaan akkanumatti nyaatamu. Eessatti qixxaa nyaannee beekna qixxaara. Nah, dhugaa rabbii ani rimuuviin godhe maaliif arrabni mana keenya keessa hin taa'u yoomiyyuu. Anyways isa darbetti yaada keessa hin hiikinaa jedhaati sagalichi waan ta'eef amma kunoo nyaadhu waaqayyo gooftaan maccaasiifaa eebbisu eebbifamaadha eebbifamee dhufe warra dhabaniifis haa kennu maqaa gooftaatiin ameen. Akka baalamoo haadhama jechuun maal jedhama iddoon illee beekte anchi komeetisii jette. Baay'ee ogeettidha. Akkasumatti illee nyaatan asheetadha jechuudha biddeen asheeta. Biddeensi dhugaa baay'ee bareeddi. Na hordoftoota kiyyaa kanaanii deemaa ufteetu haadha eebbaanii nan beela'ee naan jette nafattanumaa ufte. Ani garuu qorumsa darbeera. Fayyoon kun yeroo hundumaa gurraa naffaatii dhaqee qaxxedee nan beela'een jedhaa itti angaru qophaa'ee jira. Gadi ba'ee maal finnee umaas oliin gashine si teessisee waa hojjedheera. Hin hojjenne waa tokko. Yaa abbaa manaa keetiif jettu muka qophoofte ta'a. Sa'aatii laaqanaa miti sa'aatii irbaataa miti. Walanqattee irratti dhufu bira ga'e garuu akkuma nama guutuu jechuun akkana akkas godhan dargaggoota odoon ta'in hayyootadha. Yeroo hundaa fakkeenyaaf warri kitaaba qulqulluu beekan immoo Eeliyaasin dhufa jedhanii yeroo hundumaa qopheeffatanii taa'u. Mana keenyatti akkoon koo gooftaa beekti
yeroo hunda Eeliyaasin dhufa jettee biddeen tokko masoobii irraan dhabamu yeroo hunda. Naam fayyoon akkasidha jechuudha qophii akkasiiti. Baay'ee mi'aamoo waxichi dinnicha diimaa jechuudha. Ganna kana dinnicha afaan namaa waattaa shiroo lummutti. Angaraa namaa qabu isaaniidha. Ho'aa ho'aa jechuudha. Biddeen so'aadha. Harma toshitee? Haram toshee waaqa biddeen. Biddeen baay'ee bareeda dhugaa. Biddeen cuma ture nama waxicharrayyuu biddeen caccaa. Biddeen saayasma anuun qosti ijji koo nyaata bor biddeen naan bareedu. Haran bareeda. Harki takkaa bareekoo yeroo manmantu. Kanaafiyyuu yaa. Na akkattiin bakka beela ishis baatee oduu ishis odeeffattee galtee ijoo gara keeshiti. Ijoollee oduu ishii odeeffattee naan jedhe. Angaruu uffata illee hin jijjiiran akkuma hojii hojjechaa jirutti. Nasheen dhuftullee kakuu dhaqna dhiqaan ture. Balbala illee banuu didee. Wallaan dhaabane. Hin dhaga'u. Humaa hin dhaga'u. Kakuu as kaa'een dhiqaara waan ta'eef balbala hin banu. Eenyu akka dhufe hin beeku. Nama isa ollaatu eenyu barri qosa qosadee banee natti ol gashee kunu. Tasas nama na bira dhaquun gaariidha wanti jiru. Naa haala kanaan jirra siniin jenna. Midhaan keenya garuu gara xumuraa biraan gaa'eerra. Anaan xumurru yoomiyyuu buutuudha. Dhuma nyaachaa irra. Haadha eebbaanii duruma nyaata dhiiste argitanii akka isheen furdatte. Bubbeen cimaan isaa osoo dhufeeti hin argitan biyya kana keessatti. Bokkaa kaleessaa. Bokkaa kaleessaa lolaa sana ba'a. Basuma inni kaleessaa as bichaatti miti harroo bibar as qofa miti. Guutuu addunyaa. TikTok irratti hoggaa odeessan. Haala kanaan. Haala kanaan Dubaayitti illee roobe jedhan. Warri Dubaayii dhugaadha. Inni kaleessaa ajaa'iba rabbiiti. Garmalee roobe dukkana. Jechuun isuma bara dhuma tajaajilaan keenya tokko jira ijoollee silaa uummata oduu fida. Ganna daninnatii waggaa 9 qabeetan gooftaa argadhe. Garuu yeroo kee malee jedhanii amma waggaa 14tti naan jiru. Ani yeroo hundi dhaqeetoo baradha. Ganna 5 baradhe daninnati. Ganna 5 isaanu gash. Abbaayee paaster Abbaayee Xurii jedhama. Warri giincii jirtan ni beektu. Ijoolleen giincii jechuudha ammallee Ameerikaa jira. Ati sin dhageessoo ta'e dhuguma. Yeroo hunda isaanu gash. Ganna bakki birdaan manaa maxaallosa jedhu. Annaan sodaata ganna. Qoftanii ma eegdu. Ganna bakka annaa kaleessa inni kaleessa akkas isa yaadadhe dhugaa rabbi. Isaan galleere kaleessa. Kaleessa moo kaleessa ofii kuyyoo baay'een argu isaa galuu dhiisitu akkasumattuu isaan galaa oola. Dhugaa kaleessa akkasumattuu isaa galaa oola. Kaleessa dhuguma baay'ee roobee nama sodaachisa. Bara dhumaa namatti fakkaata. Lafittii waan dandeessee baattu namatti fakkaatu akkasuma raafamtee dacheedha. Hankeenya makiina akkasumatti ol fuudhee baatee ture. Asfaaltiin guutee jechuudha akkasitti karaa. Lolaan baay'ee garmalee ta'edha. Amsaaluun immoo karaatti dhufu wallaalee manatti karaatti galan wallaalee. Jiraanis ikkoo na dawwalee kee karaan hin dukkanaa'e naan jedhe bareeroo sana. Eeyyee. Dhufuuf ture. Andoom amsaaluun fa'aa bakka makiinaan nu fixxeetti jedhanii akkasitti jedhanii taasifaf akkasitti makiinaa. Ganna karaa deemutu hafe wayyaa. Hojii maal godhu garuu maal godhama. Waaqni namaa eegu. Waaqumtaa eegu. Manattis namaan oolu garuu waaqni namaa eegu. Eeyyee. Naa kas fakkaata irraa nyaadhuga. Dirqamaan si nyaachisa. Sila nan beela'eette kana dhiisuu hin dandeessu. Dinnaan afaan keetti daddaf. Ancootee seetee? Nyaadhu daf. Nan beela'e naan jettee nafchisi amma immoo nan quufee ijoollee dhamma nan guddaa jedhamtaatti. Dafi ani hin dhaga'u waan akkasii. Daddaf nyaadhu. Nan quufashiisi gaashii. Si eegaa hin jiru. Laura. Dabsi eegaa hin jiru. Bishaantiin xumminafte. Daddaf. Maaliif ayyoo koona gaa? Dafiinde maal jedhu isaan? Nan beela'eedhani gaane immoo nan quufee. Indee garaan koo xiqqoodha kana gartanii garaan koo xiqqoo shurra. Maaltu garaan kee xinnoo godhe? Baay'ee guddaadha garaan kee. Gara xiqqoodha. Ijoollee 3 kee abayyuuti. Kan nama 3 nyaadhu kan nama 3. Angara bakka ijoollee bakkuma ijoollee teesse waggaa keessa ba'an qabee olittaniidha. Ishiin bakka isheetti deebiti. Maalaan kee tokko waan keessa bee fakkaata? Kan nama lamaan nyaadhan yeroo hundumaa. Fayyoo nyaadda oo maa furda.
furdattu ijoollee nakiyaa nyaata sida. Naa banamu deemaanii bishaan. Banamu bishaanichi hashii ban. Qoy itti haasa'ee nan dhufa. Fayyoo namanii na ijoollee bishaan waan adda akka dhufne bicha. Jamma hankooti yoo maal? Haala akkaangeeti. Hankooti. Ashiiti. Ijoollee. Dan qabame ayi haadha eebbaa bichaa tonkolii hojjetan akka. Kan qomalee dhufe akka dhiqadhee malee isaan hundi jedhu. Indide. Humnaa ol jabaata. Amma kana irraa fidhutti viidiyoon sun cufamu. Ara nu gaandee. Gudiin kanatti bahe ijoollee kana hunda nyaadhee fixee maalan ta'a? Feestaalitti ana qaddee gal mana kottan nyaadha akka gara deebi'e feestaalitti hidhadhee bullee. Kun amma guddaadha ishii gara laafaa isaa masii fooyyesseera. Gara laafaa isaa nyaadha. Jagal gaarii kaa? Fooyyesseera gara laafaa. Jeedi kaa lama taanii lafaa nyaanna. Anduruu si nyaachisuu malee mana kootti waan hin beelee hin qabu. Dafi. Yoo fayyoo waan wal loluu barbaadde dhiisii deemu. Kanaa achi dafi nyaadha. Feestaalitti ana qaddee fudhee galee manatti nyaadha. Kanaafi hin ta'a malee. Ishii gara laafaa ishii nyaadha. Laafaa ishee kana bichaa irraa fudhannaan si fooyyesseera sila hunda nyaadhu siin jedhe. Akkuma lambeelee jedheen akkuma ani reebbamaa jiru. Waan mafeefu qoy kaameraa cufeetanii akka malee. Indee kaameraa irratti manatti waan akka. Akka isaan argan barbaadee miti anu. Akka isaan argan. Akka isaan laalanii miti kanaaf taa'ee muggudaaruun cufee nyaannu sila. Ijoollee kana hunda akka bitan feestaalitti ana qaddee fudhadhee galee mana kootti nyaadha. Hin barbaadu. Olitti nu araarsaa olitti nu koomantiidhaan nutti himaa. Yoo garaan koo quufee feestaalitti naqadheen mana kootti fudhadhee galee mana kootti nyaadha. Bakka hangatu midhaanicha jechuudha. Garuu amma quufeera. Namni beelee biddeenicha argaaruma gaafa mana arguun quufe. Kanaafuu nu ga'a. Kanaafuu jedhi nagaan na kuule. Chaawu jedhi. Si baqqaatu. Indee. Kabajuma keessaniif. Kabajuma keessaniif.